Daawwattoota keenya imala keenyaarraa gara godina Shawaa Kaabaa Gadaamii yookiin Kaawala Dabra Libaanoositti taasifannee jirra. Armoolii monoksootaa Gadaamii kana keessa jiraatan irraa jireenyi monoksummaa maal akka ta'e hubannee isin hubachiisnaa. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Qophiilee keenya barsiisoo yeroo yeroon dabarsinu akka isin bira ga'uuf yuutuubii waldaa keenyaa sabskiraayib godhaa. Sheer gochuudhaanis hiriyoota keessan biraan gahaa. Monoksee jechuun jecha Giriikii yoo ta'u kan kophaa jiraatu jechuudha. Akka kitaaba monoksootaa irratti ibsametti monoksee jechuun kan addunyaarraa fagaatee namarraayis adda bahe jedhamee hiikameera. Baahitaawwii yookiin kopheessa jechuunis adda bahee kophaa kan jiraatu jechuudha. Lamaan kun iyyuu Waaqayyoon tajaajiluuf kan adda bahanii kophaa jiraatanidha. Immaahoy Walata Tsaadiq Hambisaa fi Immaahoy Atsade Maariyaam Tamasgeen monoksoota Armoolii Gadaamii yookiin Kaawala Dabra Libaanos keessa jiraatanidha. Monoksee jechuun jedhu. Monoksee jechuun gabaabumatti biyya lafaa dhiisee jireenya hundumaa dhiisee biyya lafaa yootti mijaa'es yootti bareedasaas waan hundumaa isaa dhiisee Waaqayyo duukaa kan bu'e jechuudha. Fakkeenyaaf abbootiin keenya darban Abuna Hinxoonsi monoksee jalqabaa kan turan akkaataa isaan nu barsiisanitti monoksee jechuun akka nama du'aatii jedhu. Akkas jechuun isaanii jireenya fooniitiin guutummaan guutuutti du'aadhatu hin jedhamin jireenya biyya lafaatti du'aa dubbii sagalee Waaqayyootti garuu jiraataa kan jedhamudha monoksee jechuun. Fakkeenyaaf namni du'aan tokko yoo arrabsanis yoo reebanis yoo eebbisanis waan tokko waan itti gammadee fudhatu hin qabu. Monokseenis akkasuma jireenya biyya lafaatti wanta isa gammachiisu itti fidanis nyaata isaa ta'uu uffatas birriis yoo ta'e qabeenya garaagaraa waan isa gammachiisu itti fidan akka ittiin gammanne dubbii sagalee Waaqayyootti garuu yeroo hundumaa qophaa'aa gammadaa kan jedhamu jechuudha. Jireenyi monoksummaa jechuun waan hundumaa dhiisanii waan hundumaa tuffatanii biyya lafaa dhiisanii of gananii jiraachuu jechuudha. Bu'uurri jireenya monoksummaas ta'u baahitaawwii yookiin kopheessaa kitaaba qulqulluudha. Wangeelli jireenya monoksummaa kana yeroo hundumaa Waaqayyo duukaa bu'uun gatii guddaa akka qabu bartoota gidduuttis waan hundumaa dhiisnee si duukaa buuneerraa maal arganna jedhanii gaaffiis kan gaafatanis ni jiru. Waan hundumaa dhiistanii maatii keessanis lammii keessanis firoottan keessan hundumaa dhiistanii yoo duukaa buutan ani gatii keessanis niifan kenna ittiin jedheera. Wangeela keessatti kanaanis hin caqafamu. Kan na jaallatu yoo jiraate fannoo kobaatee na duukaa bu'u jedhee akkuma dubbate nuunis Kiristoosin hin jaallanna uumaa keenyadha. Kanaaf fannoo isaa gidiraa isaa hundumaa dhiphina isaa 13 yaadachaa duukaa buunee jiraanna jennee baanee amma Gadaamii jiraachaa jirra. Kitaabni qulqulluun barbaachisummaa waan hunda dhiisanii Waaqayyoon hordofuu haala kanaan dubbata. Hundaa kan raawwattu ta'uu yoo barbaadde dhaqiitii waan qabdu hundumaa harka qalleeyyiif kenni duukaa koo bu'i. Galmee kee samii irrattis ni argattaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19:21. Egaa namni hunduma raawwachuuf sadarkaan inni dhumaa wanta qaban hundumaa harka qalleeyyiif kennanii qabeenya tokko malee Waaqayyoon tajaajilaa jiraachuudha. Karaan monoksummaas kanadha. Monoksoota bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko jireenya isaa keessatti osoo haadha warraa hin horatiin gaa'ela osoo hin raawwatiin dhiiraa fi durba waliinis walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatiin qeerrummaa isaaniin jireenya isaanii guutuu kan jiraatanidha. Monoksoonni akkasii kun yoo baratan aangoo daaqonummaa irraa hanga Phaaphaasiitti guddachuudhaan mana kiristaanaa tajaajiluu danda'u. Monoksoonni isaan lammaffaa ammoo jalqaba gaa'ela raawwatanii haati warraa yookiin abbaan warraa isaanii jalaa yoo du'e yookiin yoo duute sana booda gaa'ela lammaffaa raawwachuu dhiisanii warra monokkosan yoo ta'an
namoonni akkasii kun jalqaba aangoo lubummaa qabu yoo ta'e monoksee ta'uudhaan lubummaadhaan tajaajilu malee hanga aangoo phaaphaasummaatti kan ol guddatan miti. Dubartootaaf garuu durbummaadhaanis jiraatan yookiin heerumanii boodas yoo monokkosan aangoon lubummaa kan laatamuuf miti. Walumaa galatti namni tokko monoksee tahee yoo jedhamu qabeenya kan hin kuusanne, bultii kan hin horanne, jireenya isaas gadaamii keessa namarraa adda ba'ee haala addaan kadhannaa fi tajaajila hafuuraatiin murtaa'ee kan jiraatu jechuudha. Seenaa monoksummaa fi kophummaa jiraachuu keessatti abboonni kanaa gadii kun yeroo hundumaa ni yaadatamu. Abbaa Inxoons bara 251 hanga 356tti kan jiraatan yoo ta'u biyyi isaanii Masriidha. Qoobii yookiin askeemaa monoksootaa fi uffata monoksootaa uffachuunis isaaniin eegalame. Monoksee jalqabaas jedhamanii beekamu. Abbaa Inxoons wanni isaan barsiisan keessaa yeroo hundumaa kan yaadatamu qurxummiin bishaan keessaa bahee fi monokseen kawaala yookiin gadaamii gadi dhiisee bahe tokkodha jedhu ture. Isaan lammataa ammoo abbaa maqaarsi guddicha yoo tahan kan jiraatan bara 300 hanga 390tti Masrii bakka Manuuf jedhamutti dhalatanii jireenya monoksummaa kan babal'isanidha. Immaahoo Yatsada Maariyaam Tamasgeen wangeelli qulqulluun jireenya monoksummaa akkamiin akka deeggaruu fi armooliin jireenya monoksummaa jiraachuun fakkeenyummaa ta'anis kitaaba qulqulluurra akka jiran nutti himu. Harmootiin jiraataa turan akkuma bartoota gooftaa keenyaa duuka deemaa turanii haadholiin 36 jiru. Isaan biyya lafaa hundumaa dhiisanii gooftaa keenya duukaa deemanii wanta inni hojjetu wanta irraa lubbuu isaaniitiif isaan fayyadu. Jireenya fooniif osoo hin taane lubbuu isaanii bichaadhaaf kan isaan fayyadu Waaqayyoon duukaa bu'anii fannoo isaa baatanii kan isaan duukaa bu'an jechuudha. Fakkeenya isaan nuu ta'u jechuudha. Bakki jireenya monoksootaa gadaamii yookiin kawaala keessa yoo ta'u tajaajilaaf jecha manneen kiristaanaa magaalaa fi baadiyyaa keessa kan jiraatanis jiru. Garaagarummaa fi tokkummaan isaanii hoo maalidha? Monoksoonni kun lamaan akkanaan nu ibsu. Monoksaatiin waldaa keessa jiraatanii fi kan dabiriirras ta'ee naannoo hawaasa keessa kan jiraatanii inni tokkoffaan garaagarummaan isaanii waldaa keessa warroonni jiraatan uffataatiinis fakkii tokko isaanii uffannaadhaanis gosa tokko nyaataanis gosa tokko nyaanni isaanii iddoo tokkotti kan qophaa'e waldaadhaan waan ta'eef wanti isaan nyaatan waan isaan uffatan al tokkicha kan godhamuufidha. Warroonni maabaraan naannoo irra deemanii barsiisuudhaafis tajaajila tokko tokkoofis kan deeman garuu wal fakkaataa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhuunfaa isaaniitti waldaa keessa waan hin jirreef isaan garaagarummaa qabu. Isaan deemanii barsiisuu warroonni as keessa jiran immoo hojii garaagaraatiin qabamanii hojii hojjetaniiti kan isaan gadaamii keessa jiraatan kan isaan ittiin wal fakkaatanis yeroo tsaalotiittis wal fakkaatu yeroo kadhannaattis yeroo hojiittis wal fakkaatu wayyaadhaanis waan hundumaatiinis wal fakkaatoodha isaan. Fakkeenyaaf amma monoksaatiin kan gadaamii jiraatanii yeroo baay'ee kan isaan hojjetanii irra caalaa baay'inaan kan isaan hojjetan hojii kan gadaamiiti kan waliigalaa kan tokkummaan hojjetu kadhannaallee yeroo baay'ee tokkummaadhaan kan kadhatamu warri alamaawii keessa jiraatan yookiin dabiriirra jiraatan immoo isaan lallabaa barsiisuu fi ofii isaaniitiif waan mijatu hojjechaadha kan isaan jiraatan. Jireenyi monoksummaa yeroo mara kadhannaa fi hojiin kan itti baay'atudha. Jechamni monokseen hojii dhabe qoobii isaa hiikee haa hodhu kan jedhameefis kanumaa fi keessattuu monoksoonni gadaamii keessa jiraatan hojii hiikanii taa'uun qormaata seexanaaf nama saaxilaa jedhu. Kan nuti itti jiraannu hojiinis hin jira, sa'aatiin kadhannaas hin jira. Sa'aatii kadhannaattis argamuu qabna. Sababiin isaas hojiinis dirqama hojjetamuun dirqama waan ta'eef tokkoffaa boqonnaa sammuutiifis lammaffaas immoo harka namaa eeggachuurra hojii hojjetanii ofii isaaniitiif fayyadamuu akka ta'an tajaajila hafuuraas kadhannaanis sa'aatiin ta'ee hojiinis sa'aatiidhaan ta'eet kan inni gaggeeffamu. Qormaatatti akka hin galleef abbootiin keenyas nu gorsanii jiru. Monokseen tokko
hojii dhiisee taa'uu isaa irra qoobii isaa kan hodhame hiikee hodhuutu isaaf ta'a jedhanii kan isaan jedhaniifis immoo irra deebi'anii qoobii sana hiikanii hodhaniif osoo hin taane sammuu isaa osoo waa tokkotti hin qabsiisin hojii kanas osoo hin beekin hin hojjetee osoo hin beekin sa'aatiin kadhannaa isaa ga'a kadhannaa isaan kadhataa sammuun isaa waan biraa irratti utuu hin hidhamin dubbii hafuuraa qofaadhaaf bobba'a jechuudha. Hanqina tajaajila afaan Oromoo irraan kan ka'e kiristaanonni hedduun mana amantaa bahanis yeroo ammaa rakkoo kana salphisuuf sochii waldaan duukaa bu'ootaa taasisaa jirutti gammaduu isaanii dubbatu. Bara sodaachisaa kana keessatti immoo waldaan duukaa bu'ootaa kun kiristaanota walitti qabanii ijoollee babbadan illee kakaasanii walitti qabanii kaka'umsa akkasii godhanii barsiisuu isaanii ijoollee badanii jiran illee barbaaduun isaanii baay'ee na gammachiisee jira. Isa kanaaf fuulduratti illee itti fufanii kan isaan yaaddessu illee yoo jiraate kadhannaadhaan jabaachaa waliin taanee harka wal qabannee ammas jabaannee kan kana caalu akka hojjennuuf hawwii guddaan qaba. Waldaan duukaa bu'ootaa kun baay'ee tan isaanitti gammadee jira. Wantoonni isaanii calaqqisiisaa jiran kun namoota baay'ee kiyyoo seexanni qopheesse keessaa namoota baay'ee hin baasa jedheen abdii qaba. Innis dhalataan bara kana keessa jiraachaa jiran afaan keenyaan akkamittiin fayyadamnu, afaan keenyaan akkamittiin tajaajillu kan jedhuun yookiin immoo amantaan keenya kun amantaa kan keenya miti kan jedhu baay'een isaanii kan ofii shakkiittiin kan amanaa jiranis jiru kan dhiisanii ba'anis jiru waan ta'eef ishee kanaaf qaqqabuu isaaniitiif lubbuu namootaa dursanii ga'uu isaaniitiif baay'ee tan galateeffadha. Harmooliin monoksootaa kun jireenya monoksummaa cinatti kennaa faaruu qabu. Kan jiraatan gadaamii yookiin kawaala Dabra Libaanos keessa waan ta'eef akkaataa seera ittiin bulmaata gadaamiitiin faaruun achi keessatti tajaajiluun eeyyamamuu baatus kennaa faaruu qabaniin yaa'iiwwan garaagaraa deemuun ni tajaajilu. Akka iddoo biraatti sanbata timirti beetiin hin jira garuu gadaamii keessatti sanbata timirti beetiin hin eeyyamamu. Egaa durumaanis fedha faarfannaa waan hin qabuufan hawwiin koos sana waan tureef eeyyama waaqayyoo fedha isaa guyyaan isaa gaafa ga'eerutti akkan faarfannaa kana faarfadhuuf fedhii faarfannaa na keessatti uume akkan galataa gara faarfannaatiinis dhiyeessu na godheera. Takle ሃይማኖት barsiisa dhalataa biyya ittisa nuuf kadhadhu waaqa kee hundarra caalaa waadaan kee. Takle ሃይማኖት barsiisa dhalataa biyya ittisa nuuf kadhadhu waaqa kee hundarra caalaa waadaan kee. Mootota caalaa dagoon foonsaa uummata miidhuu leena harkasaa hangafa lubaa taddasaatiifaa kan duutni immoo neessisumaa qofaa. Mootota caalaa dagoon foonsaa uummata miidhuu leena harkasaa hangafa lubaa taddasaatiifaa
kan duutni immoo nesiisuma qofa tola jiraanne mana isaa keessa mootota keessa eenyu akkisa harka qalleessaa fi sooressa hin jedhu walqixxe soora beeluun hin jedhu mootota jaalaa adda golfonsaa uummata miidhuu leena harkasaa hangafa lubaata adda isaati fa'a kan duutni immoo nesiisuma qofa. Afuurri hundumtuu waaqayyo naa galateeffatu jedhee akkuma Daawit dubbate faarfannaadhaan galateeffachuudhaaf faarfannaadhaan waaqayyoon gammachiisuudhaaf fedhii guddaa qabna. Garuu carraa argachuu hin dandeenye. Waaqayyoof galanna ta'u amma garuu bara dheeraa kan itti yaadame bara dheeraa kan karoorfame bara 2012dha kan hin faarfannaa hojjedhe waaqayyoof galanna ta'u irraa hojjedheera. Fuuldurattis immoo hawwii ani qabu. Dabra Libaanoosiin faaruu yoo dhibeeyyuu bakka faaruun jiru irratti deemee waaqayyoon galateeffachuu hin qaba. Sabni tokkos unullaalee waan tokko uffannaa keenya irree laalee namni tokko gara waaqayyootti deebi'uu danda'a. Isaan iyyuu kunoo biyya lafaa dhiisanii miti waan jedhamu sammuu isaanii keessatti uumamuu danda'a. Namni tokko maqaa keenyaan fayyuu danda'a waan ta'eef faarfannaadhaan illee galateeffachuudhaaf hawwii guddaan qaba. Abaaboo gannaata durboo Maariyaamii fayyisaa nuuf deesse mootii Aariyaamii otuu isheen hin jirre taane akka Sodoomii otuu isheen hin jirre taane akka Sodoomii. Kottaa yaa namoota Sillaaseef sagannaa kottaa yaa namoota Sillaaseef sagannaa uumasaa meeflaafaa isamaaf dagaannaa uumasaa meeflaafaa isamaaf dagaannaa. Kottaa yaa namoota Sillaaseef sagannaa kottaa yaa namoota Sillaaseef sagannaa uumasaa meeflaafaa isamaaf dagaannaa uumasaa meeflaafaa isamaaf dagaannaa. Kottaa yaa namoota. Dhumarrattis dhaamsa isaan waldaa duukaa bootaaf qabaniin qophii dhimma kanarratti gara godina Shawaa Kaabaa Gadaamii Dabra Libaanoositti imaluun qopheessine xumurra. Dargaggoonni bakka baay'eetti kufanii jiru. Dargaggoonni yeroo ammaa baay'een isaanii barandaa mana namaa jala taa'anii kan caatii qaamaa jiran dhugaatii dhugaa kan jiran baay'ee waan ciccigaasisaa kan hojjechaa jiran baay'eetu jiru. Inni kun wallaalummaa isaanii nutti mul'isa. Wallaalummaa isaanii kanarratti immoo jabaatanii Kiristoos maal akka ta'e eenyuuf akka dhufe eenyuuf biyya lafaarra deddeebi'ee eenyuun akka barsiise eenyuuf akka fannifame eenyuuf akka garafame gaafatanii jabaatanii gara amantii kanaatti deebi'anii qalbii jijjiirratanii kennaa qabaniin akka tajaajilaniif dhaamsa isaaniif dhaama. Gooftaan keenya kan nuuf fannifame nuufi kan inni dhiphina arges nuuf jedhanii gara daandii isaanii dhugaatti deebi'uu isaanii nan hawwaacha.